ساسن التندرسو وانتقبلوا ما كان ولد ديسو ونيو غاري جيغا كان جابيسو أخلاق تلودا كريم ديسو سمنا غاري دان كما جونغا كيسو قلبي الماما لبدي فافكيسو حاجة بوديسا كركارا نفاسو ركنا فيدو ركنا سانسو يا دار جمود أمو مدندسو إيرا دبرودا في وان النبلسو وانتم من توتا ولد ديسو بايد حديبني وان كان وديسو غافتا حجتا سبري لانغا كيسو وانا كل ما كنيا دام بفكيسو ربين كنيا نجدو دا بلسو عرفو إكرا ستك بابسو فنتان سنسيرا تجيسو نبلسو ناندو بدندسو بالله دوراني بفضل ربك يا خير الكون رب سألك لا خير في الدارين بفضل ربك يا خير الكون فديكم من يدكو بجو وانت كهيك صوتنا قلبي فجو تغي فامي يد والقافجو ومتنزينا كان بربادي تبجو جالمتك نياتكو تكجو فكيف متهندا تنوران بجو جارامي كجاهليان بيجو أركوز كبرما تبرين بادجو أدوي دلكانسي جدون قايجون سبب درما لكتاني رامبجو كنافا بربادي سينا دريادجو ناتي فكاناني بربادي تبجو دركم ترلا جني وملجو ولا سينا كيسا سيني بربادجو ولا سينا كيسا سيني بربادجو ديرك مانغا بينو همني وليكجون حرمي سكجرو في عدجو في جلا كاني براو الكفجو قودو في قودجون ديرك متاناني بفضل رفقك يا قاهر الكون سينا جركنا نمني لكي فتح الربك جرو كيسا تفلالته جرد وكيك إسلام أبوبته كنا دلون دمان جرى دبته وانت سينا جرى كنا قدته جرت دنيا لترك والكبته أمر دنيا ديني ولين تركبته ويا قيامته قد سجرته دلون هرايو جرى رالته فرمان بقى كنجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف بقى دكتوري ديادا ما شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. غرك إن كان كاروبات وكمل روبوت تجرا ما شاء الله درس عجائب الروبوت جرا روب نجها رب وابدو صوتني وكأجلتي كذا قام تتاتي درسيني أبنا يوم مو كأجلتي kan dhagahamne taate darsiin dhaabna inshallah rooba jira roobni ala kana agartee shaa waan jedhuuf jecha sagaleen haga isinitti dhagahamuun beekuu hin dandeenye sautii yoo dhagahamee yoo qaceela dhagahamaa jiraate lama barreessaamee lama وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يو سغلين كچيلات دغهمه درسيني اوفنا لما نا بريسا دغهمو إسا لما نا بريسا يو كچيلات كان دغهمنه تاتي درسي اوفن نما ديبا lama nambara lama barreessa yoo qaceela dhagahame insha Allah ta'ala ayye namu baga nagaan weydanii jazakumullahu khairan ayye ni dhagahamaa jettanii ما شاء الله dhagahamnaan taate ayye ما شاء الله جزاكم الله خيرا درسي كيناني ايغالا ايغاسو
أيه دلو منا أيه ما شاء الله ندقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد برomsi keenna akkuma beekamu seenaa sahaabdotaati. sanirraallee seenaan nama har'aan kana nuti keessa jirru seenaa Umeyr binu Sa'ad. Umeyr binu Sa'ad nama jedhaniin sahaabdichaa seenaa isaa asiin duratti dubbannee dabarsinee jirra duuba. kuni seenaa isaa kalammataati. seenaa isaa kalammataati. tokko dubbannee dabarsine Umeyr binu Sa'ad fi sigarihi jedhanii ka gaafa inni ijoollumaallee isaa barreessanii Umeyr binu Sa'ad fi kibarihi jedhanii ka gaafa inni guddaallee isaaf barreessantu jira. amma ka gaafa inni guddaadha gaafa ijoollummaadha waan dalage nuu himanii ka gaafa immootu amma eega inni guddatee maal akka inni dalagu agartee har'a haasofna inshaa Allahu ta'aalaa yoo rabbi nuu laaffise. tayyib Umeyr binu Sa'ad gaafa ijoollummaa isaa darsii dabreen keessa dubbannee dabarsinee yataamaa guddatee isaa yatiimaa jechaadha. abbaan qabu ture. haadha isaa namni agartee taajiraa tokko fuudhe. haadha isaa namni taajiraa tokko fuudhe ka Jullaas jedhaniin. Jullaasii kanatu haadha isaa fuudhe. namni kun tola itti oolee eegasanii namni kun ummata munaafiqaa waliin hariiroo godhe munaafiqa ta'e. akka sanitti duuba munaafiqummaa isaa sanirraa sababaa Umeyr binu Sa'adin akka deebi'e irraa dubbanne bal'innaan darsii sanii waa'ee sanii darsii tokkoffaa keessatti ilaaluu dandeettan jechaa seenaa isaa. tayyib ka agartee ka manguddummaa isaati immoo ka eega guddatee seenaa guddaa qaba. inni kun jagnaa beekamaa namaati. nama agartee ka biyyattii shaamii tana gaafa jeeshii muslimtootaa keessa deemee duulu jeeshii muslimtootaa kanaan waliin duulaa ture. isaa agartee biyyattii taan cabsee taan qabatee bakka dhafe dhaqee agartee qabatee cufatti masjiida rabbii gadhaabu. isaa haala kanaan beekamaa ta'e ka gocha akkanaatiin agartee ka beekamaa ta'e isaa akkanaa kana Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu rabbi isarraa haa jaalatuuti. zabana isaa keessatti Umeyritti xalayaa barreesse. kamaal jettu yaa Umeyr binu Sa'ad jeeshii keessaa gara magaalaa Himsaatitti deebi'i. biyya san amiirummaadhaan agartee biyya san bulchi jedheen duuba. dachii Dimashqaa tana ganda Himsaa kana ganda kana bulchii jedheen duuba. duuba isaa qalbiin isaan jaalatiin kattiin gammadin inni waan jaalatun qabu jedhan Umeyriin kun duularra. wanni inni duularra jaalatun jiru jedhan duuba isa biratti. wanni qadrii qabu duularra isa biratti hin jiru jedhan duuba. baay'ee agartee karaa rabbii keessatti duuluu kana jaalata akkana jedhan duuba. okay afwan Umeyr binu Sa'ad jedha. dogongoraan akkas barreesse. Umeyr binu Sa'ad Umeyr bin Wahab duraan barannee dabarsine. telefoonatu gizee saabaa kana barreessa yoon eeggatin nama jalaa ol darba duuba. maqaa duraan keessa jiru kana nama jalaa ol darba telefoonni dhiifama. kanaafuu duuba Umeyr binu Sa'ad Umariin ilma Khaxaabii warra Himsaa kana waan hedduu dadhabee jiruuf Umar nama inni achirratti filee ganda san bulchu cufanii eeybeessanii yoosuu agartee rakkinna isaa himanii hin dadhabe. duuba warri Himsaa kun akka malee warra agartee waa himata guddatu. amiirran isaanii ka achirratti shuumaman cufa maqaa balleessu warri.
warra kana eenyuma itti fila nama isaan bulchu nama isaan kana agartee ka bulchu ka isaan kana afaan narraa qabu eenyuma agartee isaan kanarratti fila jedhee Umar yaadee Umayr ibn Sa'ad kana argate haala kanaan eegana isaa kana file duuba rabbi sarra haa jaalatuuti afwan warri telefoona dhoytan darsii booda godhadha hin dhagahama taanaan agartee akkasumatti obsaa yoon dhagahamne tokko naa barreessitan yoo dhagahame immoo lama طيب دوبا أمير بن سعد أمير بن سعد ربي سرها جالتوتي بيا همسا بلتوتي سين دوبا أجرى ديبئي بياتي همسا دفي مسجد إساني سيني يرو إسان صلاة بولك بمن اتلالبي صلاة نجيتي كوتا جدي أمتا قرسو سيني gorsa isaa keessatti waan jedheen yaa warra dimashqaa yaa warra himsaa wanni nama ittiin bulchan nama tumuudhaanii miti uleen nama garafuudhaanii miti haqa dalaguudhaani akkana jedheen duuba haqa dalaguun nama bulchan malee uleen nama bulchanii jedheen duuba akkana jedheen duuba kanaafuu agartee kaa dallaa haqaa wanni biraa kadiigu hin jiru jedheen duuba yoo haqaan gadhaabne ummata duuba mari'achiisee diinaggee isaanirraa guuramtu zakaa isaanitii fi boojuu isaan dhaqqabdullee isaanumarratti dachaasee qabaataa isaanitti irraa fuudhee rakkaataa isaanitti kenne haala kanaan bulche waggaa tokko guutu wayta dubbiin hagana geette umarni shakke maalidhaaf horii zakaadhaa ka isaanirraa guure tokkollee hin ergine gama isaanii boojuu isaanii waan silaa agartee aslitti galii biyya san irraa galu ka silaa argamu himsarraa tokkollee gama madiinatti hin ergine gara beeytul maalititti hin ergine diinaggee tokkollee haala kanarraa umar shakkee sila badaa dunyaan nama jijjiirti Umayr ibn Sa'ad dunyaan ni jijjiirtee jedhee shakkee xalayaatti barreesse xalayaatti barreessee waan jedheen yoo xalayaan tiyyatun si bira dhayte ooltee hin buliniitii koottuu jedheen duuba xalayaan dhayxee jennaan qarbata isaa tokko qabatee ka agartee ka nyaataa fi bishaan keessa qabatu qalqalloo isaata akkasii fudhatee agartee ka siinqii isaatti gudunfatee itti dhaabbate duuba lafti kaa himsarraa ka'anii madiinaa dhaquun lafa akka malee fagoo lafa kana guutuu yaabbii hin qabu lukaan agartee karaa kana qaxxaamure wayta inni madiinaa galu madiinan duubaa طيب wayta inni achirraa deemee madiinaa galu madiinan fagoo waan taateef jecha bifti isaa jijjiiramee jira isaa agartee mataan isaa akka malee guddate ka fuulli isaa jijjiirame ka haalli agartee jireenya isaa akka malee agartee ka fokkate kana arge umar ka isaa yuun fakkaanne osoo karaa kana bulu qabbana karaa kanaa osoo dhugu oo'a karaa kanaa miidhaa karaa kanaa akkasitti deemee duuba ka mataan isaa irra dabre akkasit dhufee seene duuba madiinaa ka dhukkeen irra garagalte ka naman fakkaanne kun umar argee jennaan rabbi sarraa haa jaalatu umar ibn al-khattaab wayta inni osseene maal taate jedheen homa takkaan taane jedheen ani fayyaa qaba nagaha qaba jedheen wanni tokkollee kana tuqen jiru jedheen duuba achii umar duuba xalayaatti barreesse ka gaaf duraa san keessa wanni jiru diinaggeerraallee waan siin waliin jiru qabadhuu koottu jedheen duuba achuma amma umar diinaggee san gaafate meeti jedheen diinaggee wayiitu harkaan qabu jedheen kunoo qarbata qalqalloo agartee nyaataa fi dhugaatii keessa qabadhu tana malee waan takkallee hin qabu jedheen
maal goote waan agartee ka zakaa ummata irraa guurtuu fi agartee ka waan achirraa silaa aslitti gamana galu maal goote jedheen duuba waan jedhe Umeyr ibn Sa'ad ani agartee ka waan isaanirraa guure qabaataa isaanitti irraa waan guure zakaa agartee ka dureeyyii isaanitti irraa guure rakkataa isaanitti kenna marii achiiseeti mariidhaan akkanatti dalayne kanaafuu diinaggeen an ol kaadhee fi diinaggeen ani qabe tokkolleen hin jiru jedheen agartee rakkataa isaanitti dachaase dubbii kana Umar akka malee irraa jaalate duraan nama agartee ka warra himsaa kana bulchuu dadhaban rakkoo adda addaa himatan yoosuu xalayaa barreessan gara Umaritti ummanni kun takkaan barreessine akka gaafa Umeyr ibn Sa'ad dhaqeeti maslahaadhaan isaan bulche Umar jaalatee ammallee itti deebi'i bulchi jedheen duuba lakki jedheen agartee ka yaa Umar amma dhaqee bulchuun dandahuuti naa hayyami jedheen amma booda agartee ka nama bulchuu siifi nama si malee jirullee amma booda nama bulchuun dandahuu jedheen duuba achirratti duuba Umar hayyamee fi deemee magaalaa Madiinaa tana moggaa isii gandattiin takka jirti ganda baadiyaa tanatti deemee ofirraa galee gandi isaa achi galee yoo jedhu niitii qabaa niitiin isaa hin jirti waliin jireenya isaa oofachutti seene Umar agartee hagam dhugaadha dubbiin kun namni kun akkuma jiru kana agartee kaa jira rakkoon isaa akkuma amma harkaa isa qabdu kana yoo ka akkana taatu taate namni kun miidhamaadha ka jedhu yookaan immoo nu sobe ka jedhu dubbii tana adda baafatuudhaaf nama tokko Haaris ka jedhaniin itti erge diinaara agartee kaa itti kennee deemiti akka keessummaa fakkaadhu ganda isaa dhaqii bulii oolii nama rakkoo qabu moo nama sobuu adda baafadhu jedheen duuba Umarillee nama ajaa'ibaati hin basaase duuba isaa kana hubadhu jedheen agartee kaa inni kun nama akkami achumaa gurbaan ka'ee deeme Haarisiin kun hin dhaqee ani keessummaadhaa na bulchi jedheeni eessarraa dhufte jennaan Madiinarraa dhufe jedheeni mee akkami Madiinaan Umar akkami jedhee gaafatee nagaa qaba jedheeni akkami mee agartee ka huduuda islaamaa daangaa islaamaa akkamitti hiisu jira jedhee gaafate achirratti himee fi ilma isaa tokko dhiyuma kana agartee ka waan badduu dalagee jennaan garafee adabe jedheeni achirratti yaa rabbi Umariif araarami Umariin kun nama agartee ka daangaa kan kee tiisu yaa rabbi qarqaariif jedhee Umariif du'aa'ii kadhate achi booda gurbaan buli jedheeni gurbaan ni bule hin oolee guyyaa sadi guutuu keessummummaa isaa fixate namni biraa ka ollaa isaa jiru itti dhufee waan jedheen gurbaa agartee ka keessummummaa irra bulu jiru kanaan yaa abboo nama kana nuti ni beeynaa namni kun rakkataadha waan nyaatee buluun qabu rakkoo guddaa qaba kanaafuu nama kanan rakkisiniiti yoo kaas turaa jiraattu taate gama keennatti koottu jedhaniin duuba warri ollaadha waan silaa ufii fi niitii isaatii nyaatu sii kennee qooqa bulu jiraa jedhaniin guyyaa haganaa kana guutu nama rakkataadhaa ni beeyna achi jennaan duuba yaa subhaanallah gurbaan duraanuu dubbii kana barbaada haala isaa kana hubate duuba rakkoo qabaachuu ka ollaan nama beekaa ollaan hin himaniif achumaa diinaara Umar kenneef san agartee kaa fuudhee itti gabbaasee hoodhu waan kana jedheen maal godha maali eessaa fidde jennaan Umartu na kennee jedheen lakki an itti najamuuti agartee fuudhii deemin jedheen jennaan niitiin booroo keessaa dhageette achumaa waan jettee inni yaa Umeyr ibn Sa'ad irraa nuu fuudhi jettee yoo itti hajamne itti fayyadamnaa yookaan illee rakkataan hedduudha rakkataa san irratti sadaqattaatti hin didinii irraa fuudhi jetteen diinaggeetan jennaan lakki jedhee dide inni dinnaan gurbaan jalaggan naqee ka'ee biraa kute achii deemee Umaritti agartee Madiinatti deebi'e Madiinatti deebinaan Umar ni gaafate mee akkam goote isa akkami agarte diinaggee hoo maal goote jedheen haalli isaa akkami jedheen haalli Umeyri ilma Sa'aadi
waan jedheen haalli namtichaa akka malee hamaadha jedheen jiru hamtuu jiru badduu keessa jiraata rakkataa namaati jedheen dhugumatti hubadhee jira eegasuu maal gootee biraa dhufte jennaan agartee diinaara san itti kenne biraa dhufe jedheen sirraa fudhatee jennaan lakki jedheen inni narraan fudhanne waytan itti gabbaasee akkay jedheen narraa fuudhi deemin jedhe immoo niitiin booroo keessaa irraa nuu fuudhi jettee iyyite inni immoo qeeballee immoo anjaluma gannaqee biraa kute jedheen akkamirraa agarta jennaan ani waan sanirraa diinaara takkallee ni fudhataan sammuu kiyya keessa hin jiru jedheen duuba namni sun nama agartee diinaggeetti ajamuu miti yaa subhaanallah achumaa umar agartee xalayaatti barreessee gama kiyya koottu jedheen taraa lammataa isa yaame duuba umar yaamee jennaan umariin bira dhufe umariin bira dhufnaan umariin bira wayitii inni taa'e umar ni gaafate akkami nagaa fayyaa wal gaafatanii nagaa wal gaafatanii waan jedheen mee diinaggee gaafa san achitti sii erge san maal goote jedheen ati maal gootaa waa'ee sanirraa na gaafatta yaa umar kennatteeti waan kenniteeti bessan booda agartee kaanaa fi diinaggeen sun wal haa beeynu malee maal gootaa na gaafatta mi dhiisi jedheen duuba umarillee gorsa irraa fudhachuu fedha achumaa waan jedheen rabbi sarraa haa jaalatuuti umar dhiisuu didee sirratti kakadhee naa himtu malee jedheen duuba naa himtu malee jedheen umar achumaa rabbi sarraa haa jaalatuuti waan jedheen ani ni sadaqadhe agartee guyyaa boriitiif jecha ol kaahadhee jedheen isiisan guyyaa borii yawmun laa yanfa'u maalun walaa banuun illaa man ata allaha biqalbin saliim guyyaa agartee kaa namni tokkollee waa namaan goone diinaggeellee waa namaan goone ilmaanillee waa namaan goone qalbii qulqulluu taatee dhufte malee qalbii saliimaa taatee shirkirraa waan cufarraa qulqullooytee dhufte malee guyyaa saniif ol kaahadhee jedheen diinaggeetii yaar'uma jala sadaqadhee dheen duuba ijoollee yatiimaa ijoollee abbaan irraa du'e ta ijoollee abbootiin irraa shahiidde ijoollee sanii qoode jedheen duuba allahu akbar yeroo kana kaa umar agartee hujii isaa kana laalee akka malee irraa gammadee akka malee jaalate ammallee fuudhee midhaan illee gabbaasee uffatallee gagguuree akka sanitti umar itti kenne duuba waan takkallee hin fudhadhu jedhee yaa umar huccuu tana takkattii keessaa hin fuudha sanuu waan biraatiif hin fuudhu niitiin tiyya agartee kaa daarte qullaa deemuu malee homuu isitti nafnee jedheen saniif jecha fuudha jedheen tanaayyuu silaan fuudhu akkay jedhee agartee huccuu takka callaa keessaa fuudhee ofirraa biraatti dhaabbate akkana duuba sahaaban nabii kennaa yaa obboleewwan akiraadha warri haqiiqaa faaman warri dhugaan galteef sahaabaa nabi muhammadirraa akka kana dalagan duuba akka kana dalagan akka har'aan kana dunyaan nu dhaalte kana isaan hin dhaalle dunyaan huccuu lama callaa keessaa fuudhee wa amma athawbaani fa'aakhudhumaa li'ummi fulaanin ya'ni zawjatahu faqad baliya thawbuhaa jedhe duuba wakaada ta'raa niitiin tiyya agartee kaa huccuun isii irraa dulloomee agartee kaa ciccitee jira daarutti dhiyaatte jedheen homuu nafne kanaaf jecha agartee kaa huccuu kana keessaa fuudha jedhee huccuu lamaa keessaa fuudhee waan umar kenneef keessaa kaan achuma dhiisee biraatti dhaabbate duuba allahu akbar akkana dalagan sahaaban nabii kennaa yaa obboleewwan warri haqiiqan galtee warri dhugaan galteef akka kana dalagan warri aakiraa tana dhugumaan faaman waan isiin taate akkana dalagan rabbiin kenna subhaanahu wa ta'aalaa wamaa khalaqtu ljinna wal'insa illaa liya'buduun ilma namaatii fi jinni illee waan umne jedha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa
akkana gabbaraniif malee warri ibaadaa malee ta addunyaadhaa tun ittiin mul'anne duuba sahaabaa nabii kenna ta aakiraadhaa malee ta addunyaa tun ittiin mul'anne kanaaf agartee ka akkatti amriin isaanii irratti laaffate jaalalli dunyaadhaa kanaaf isaan irratti laaffate bareedumaa fi midhaaginnaa fi badhaadhinni dunyaadhaa kanaaf irratti laaffate wama takka ittiin fakkaatu duuba yaa subhaanallah har'aan kana kaamee eennutu amiira ta'ee bulchaa biyya tokkoo ta'ee yaabbii hin qabne bulchaa biyya tokkoo ta'ee uffata hin qabne bulchaa biyya tokkoo ta'ee dhaba akkamitti himata hin jiru har'aan tana duuba gaafa san sahaaba nabii kennaa keessa guutu ahlu zuhdin warri diinaggeerraa dantaan qabne gaafa san sahaabaa nabii kennaa keessa guutu hisaaban qaban rabbi isaanirraa haa jaalatuuti eegasanii ka agartee Umayr bin Sa'ad naman dhiiftuutii kaa duutiitti dhufteetii Umayr bin Sa'ad agartee rabbi isarraa haa jaalatuuti du'e duuba du'ee jennaan agartee taaziyaa isaa Umarii ilma Khaxaabitti himan Umarii ilma Khaxaabii duuba akka malee qalbii cabee duuti isaa kun isa yaachisee waan jedhe duuba hawweetiin jiraa jedhe agartee kaa dhiirran akka isaatun osoo lafa guutte ta mootummaa irratti namaaf gargaartu jedhe mootummaa agartee islaamaa irratti warri namaa gargaaru warra aadila akkanaa kanaa jedhe duuba akkana jedhe duuba Umar rabbi isarraa haa jaalatuuti duuba akkana jedhe duuba maaliif jennaan وددت أن لي رجالا مثل عمير بن سعد أستعين بهم في أعمال المسلمين أكنا جد عمر هويت جرا أغرتي إيران فكاتان أغرتي كأكا عمير المسعادي ناف غرغارو جچار أغرتي هجي موتما كان رت هجي أمة مسلم توتا كان رت ناف غرغارو هوي جد دوبا سنغالي akkana jedhe duuba Umayr bin Sa'ad rabbi isarraa haa jaalatuuti Umayr bin Sa'ad gaafa inni du'u Umar akkana jedhe duuba namni mootummaa yoo mootummaa aadilaa taate nama aadilatti hajamti nama dhugaa dubbatu ka agartee gashii namatti hin dalayne ka naman gurguranne ka ummatan gurguranne ka dunyaadhaan hin bitamne ka diini isaallee hin gurguranne ka naamusa isaallee tiifatu ka akkanaa kana barbaadan duuba nama mootummaa male jedhe duuba Umar namni akkanaa kun akkasitti duuba Umar qalbii cabe duuba yaa obboleewwan kanaafuu Umayr bin Sa'ad asiin durallee irraa dubbannee jirraa seenaa isaa jechaadha nabii kenna nama dhaqqabate gaafa agartee kaa namtichi isa guddise abbaan buddeenaa isaa diin rabbii gurgurate warra munaafiqaa ta'e warra munaafiqaa waliin haasa'utti seene Umayr bin Sa'ad nama xiqqashaadha garuu nama santu isa nyaachisee isa obaasa abbaan Umayrii agartee isaa xiqqaadha irraa du'e haala kanaaf agartee jireenyi Umayrii jabaa ture nama isa nyaachisu hin qabu ka isa obaasu ka isa uffisu hin qabu isaa daa'imaati abbaan waan tokkollee osoo hin dhiisin aakiraan irraa fudhatte abbaan buddeenaa kun agartee haadha isaa fuudhee jennaan rakkoo irraa isa baasee isa uffisee isa nyaachisee isa obaasee nama godhee namatti isa qixxeesse isaa akkanaa kanatu mootuu munaafiqummaa seenee jennaan Umayr bin Sa'ad akka malee rakkate duuba waan jedhe yoo munaafiqummaa isaa kana irratti dhoyse rabbii kiyya khiyaane rasuula rabbii illee kiyaane diinii rabbii illee kiyaane yoo immootuu dubbii kana hime nyaataa dhugaatii fi uffanni kiyya jiruun kiyya badde
akkamittiin jiraadha waan jedhu yeroo gabaabduu keessa fakkare yeroo gabaabduu keessatti fakkare waan jedhe yoo agartee kaa namticha kana ni sattaraatii dubbii isaa kana hin himuutii munaafiqummaa kanarra isa dhiisa jedhe diinii kiyya agartee gurguradhee jira rabbii kiyyaan akkamii wal gaha jedhe waytima san namtichatti himi annabii rabbiititti deemee si himaa kalaas waan si baasu barbaadadhu jedhee ka'ee itti dhaabbate bira deemee nabii rabbii bira dhaqee inni himnaan nabiin gayyaamaa jedhee gayyaaman Julaas nama jedhamu wayta gayyaaman kunoo micaan akkana jedhaatii maaf akkay dalayde jedhee maaf munaafiqummaa seente diin rabbii keessaa maa baate jedhanii gaafatan abboo micaan ni kijibaatii na sobeetii isin sobee akkana dalagee jedhee dubbii nama guddaadha inni micaan xiqqashaadha dubbii micarra gara galche waytima san micaan rabbi kadhate soommanni dhagahu yaa rabbi agartee amrii kanaan keessatti qur'aana buusii addaan nu baasi jedhe osoo battala sanii sahaaban addan ka'in qur'aanni samii bu'e duuba ka micaa deeggaru achirratti agartee Julaas waytima san tawbaa deebi'e annin tawbadha jedhee tawbate tawban isaa tolte rabbiin agartee sababaa micaa saniitiin isaayyuu ibidda jalaa baase tawbaa irratti deebi'e yaa subhaanallah siin rabbi ibiddarraa natiise jedhee eegasanii illee nama kana ufitti qabe duuba namni sun Umayr ibn Sa'ad yoo jedhan isaa xiqqeennallee nama seenaa akkanaa qabu duuba nama yoo ta rabbii dhufte wama tokkollee hin laallanne duuba dubbii rabbiiti fi dubbiin biraa isa biratti agartee walqixaa miti har'aan kana ati osoo obboleessa keetirra waa agarte osoo obboleettii teetirra waa agarte dhoysitee fi tumaan diin rabbii si biratti badan malee hin himtu duuba inni immootu akkasi himee jidduu isaatiif jidduu rabbiillee nagaa inni goonan rabbiillee agartee jidduu jara lamaanii nagaa godhee jireenya bareedaa isaan jireesse kanaaf duuba akka kanaa yaa obboleewwan keenna insha allahu ta'aalaa seenaa sahaabdotaa tartiibumaan itti deemu jirra jajjabaadhaa hirmaannaa keessan jajjabeessa allaafatina dhiyoo kana duyda duuba deebuu jirtani anillee xiqqoo isinirraa addaan ture haajaa adda addaatiif jechaadha insha allah waan irraa nu shaagala rabbi nurraa haa qabu jajjabaadha darsii kenna walit dhaabnee oofnaa aakiraan aakiraadha waliillee sheer godha insha allah haga rabbiin nagaha walin nu deebisutti har'aaf immoo darsiin kenna si hobba'a assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu ma assalaami ila liqaa